Seenaa hedduu gabaabduu taate tan daqiiqaa tokko keessatti barumsaaf kaka'umsa guddaa isiniif kennitu tana dhageeffadhaan affeerraa kiyya kan obbolummaati. Nooruu baga nagahaan dhuftan. Seenichi mata dureen isaa gatiin kee hin hir'atu kan jedhu yoo ta'u, gatamuu, dhiitamuu fi xuraahuun qarshii akkuma gatii isii gadi hin buufne gatiin keenyas rakkooleen garaagaraa waan nu qunnamaniif akka hin hir'anne nu hubachiisuudhaaf kan dhihaatedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gatiin kee hin hir'atu. Jalqaba bara barnoota haaraa irratti barsiistuun takka daree seentee mallaqa qarshii abbaa nootii 100 kiisii isii keessaa fuutee barattoota afuu qabdee itti mul'isaa barataan qarshii kana fudhachuu barbaadu harka isaa haa baasu jetteen. Barattoonni kutaa sana keessa turan hundinuu ana jechaa harka isaanii sirriitti ol baasan. Dhumarratti qarshii tana nam tokkoof ni kenna.